Ashama akkam jirtu uummata Oromoo qaalii nagaa keessanii nageenyi koo kan kabajaa kan jaalalaa lafa isin jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jecha har'aan tanamee waan ajaa'ibaa waan hiriyaa sooraa abdataatiin barreeffame Aleeksi Taayee kan barreesse gara viidiyootitti deebiseen isin biraan ga'a. Innis waa'ee Finfinnee irratti ilmaan Oromoo maal akka ta'aa jiran ilmaan Oromootiif oolmaa kamii Finfinneen akka oolaa jirtu akkasumas ammootu hanga ilaa ammaa kanatti maal keessa akka jirtu as keessatti waaniin argeef waan hedduu barreeffama kana dubbisee qalbii koo na cabsee hanga abdii na murachiisutti waan deemeef isa kana gara viidiyootti deebisee isin biraaf ga'uuf dirqame. Namoonni hedduu barreeffama kana arguu dhabuu mal ta'uun jedhee waan yaaduuf hanga xumura viidiyoo kanaatti akka na wajjin turtan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Dhaamsa koo jechuudhaan eegale tarii kan xumuraa ta'uu mala obsaan dubbisaa waliif qoodaa. Finfinneen akka Oromoon ishee jaalattutti Oromoo hin jaalattu. Maqaa isheetiin qeerroo kumaatama hayyoota qaroo sabaa hedduu dhabne. Finfinnee keessatti warra miidiyaa irratti ba'anii mul'ataniin ala ilmaan Oromoo guyyaan guyyaan lubbuu isaanii dhabaa oolanuu lakkoofsa hin qabani. Manneen hidhaa magaalaa kana keessa jiran jaarraa tokko oliif dhiigaa fi lafee ilmaan Oromoo soorataa as ga'an. Addabaabayiiwwan, daandiiwwan, hoteelonni, hospitaalonni Finfinnee keessaa lubbuu ilmaan Oromoo soorataa jiraatan. Finfinneen mar'imaan ilmaan Oromoo irratti funyoo hidhaa as geesse. Walumaa galatti Finfinneen akka nuti keenya jennee jaalannuu fi faarsii nu keenya ta'uu dhiistee keenya ta'uu ishee bineensa bulguu taatee nutti mul'iste. Finfinneen Oromoof gara jabeettidha. Faayidaa isheen Oromoof buusturra lubbuu qaqqaaliiwwan Oromoo Finfinnee keessatti dhabaman gaddaa fi gadadoo isheen Oromoof buustutu caala. Sabni barootaaf irraa dhiibamee jiraachaa ture kan kooti jedhee akka nama kamiittuu keessa jiraachuuf yoo dhufu hanga warra maxxantummaa fi galtummaan dhufanii itti galanii illee hiree jiraachuu hin arganne. Sabni biraa ishee irratti hojjetanii sooramanii qarshii warqee kennaa qaqqaalii yeroo ayyaanaa fi cidhaa maatii fi firoottan isaaniitiif ergiti. Oromoof garuu ilmaa fi intala haadhaa fi abbaa lubbuun simattee ajjeestee reeffa ergiti. Finfinnee hallayyaa gaddaa fi gadadoo Oromoo erga taatee bubbulteerti. Anumamti kun ergan of baree as sababa magaalaa kana gadda hedduu keessummeesseera. Irra caalaa immoo waggoota muraasa as taateen ilmaan Oromoo irratti raawwatu addaadha. Booyin lolaa daandiiwwan magaalaa Finfinnee cinaa jiran reeffa Oromoo baraniiru. Hoteelonni magaalaa Finfinnee bakka ajjeechaan qaqqaalii Oromoo itti direct jedhamu erga taatee bubbuleera. Finfinnee Oromoo isa waan qeekooti jedhee fagoo fi dhiyoorraa waan humna isaa hojjetee jiraachuuf akka hiree isaatti buluuf itti gale caalaa diinota Oromoo adamsanii dhabamsiisuuf saamuu fi garaa ishee dhuunfatuu dachaa lama ol baay'ata. Artistoonni keenya kanneen akka Eebbisaa, Haacaaluu, Mulunaa, Yoosef, dargaggoonni kanneen akka Miiboon, Sooraa fa'aa kanneen an maqaa hin dhoofne hedduun magaalaa kanatti nyaatamani. Dhugaan isaanis gumaan isaanis hin baane. Hayyoonni hedduun as keessatti rasaasaa fi gidiraa mana hidhaan lubbuun darbe manni haala kaa'u. Eega Finfinneen gara jabeeyyii lubbuu dhala namaaf naasuu fi rifaatuu hin qabneen guutamteetti. Oromoon immoo hundarraayyuu Oromoo malee silaa fira biraa hin qabu ture. Isheenumti Finfinnee keessa jirtuyyuu wal hin beektu. Isheen wal beektuyyuu wal hin jaalattu. Paartii deeggartuu qabattee amantii hordoftu maxxanfattee ganda moggaafattee dalga wal ilaalti. Wal cabsuu, wal tuffachuu, walitti hinaafuu, wal baqachuu, hammeenyaa fi shira walii labsuutti yeroo isheefitti. Inni silumaa Oromoo adamsu qaawwa kana fayyadamee Oromoo akka fedhe gochaa jira. Kan gowwoomse, kan sodaachise, kan ajjeese, kan yaaddeesse itti taphata. Oromoo walirratti kormee ta'uun yeroo isaa fixee diina isaa ofirratti goobse. Waggaa lama as jireenyi Finfinnee keessa baay'ee ulfaataadha. Keessumaa immoo Oromoo yoo taate afaan Oromoo yoo dubbatte bakka deemtu maratti namni si miidhu, si saamu, si ajjeesu, si ukkaamsu ta'uu si ukkaamsutu si eega. Taaksii yoo eeggatte dhaabsifatte inni si hordofu.
odeeffannoo kee qindeeffatee garee isaa beeksisa. Gaafa ati yaabbattu akka imaltootatti guutanii si eeganii bakka nama tokko qofa hambisanii dhufu. Taaksiidha jettee yoo seentu ukkaamsanii bakka fedhan geessanii akka fedhan si godhu. Gaafa hojii ooltee mana keetti galuuf deemtu inni si saamuu barbaadu bilbilaa fi qarshiif jedhee cuubeen kalee waraanee lafa si buusa. Yoo fedhe morma hudhee boolla si buusee yoo qabaatte fudhatee yoo dhabde si ajjeesee deema. Inni siyaasa Oromoo jibbu meeshaa waraanaa kan akka shugguxiitiin si abdamsa. Dhugaa dubbatta yoo ta'e Oromoo kee jibbaa yoo ta'e bakka ati seentu waan ati nyaattu fi dhugdu hordofee bahaa fi gala kee qulqulleeffatee gaafa haalli mijatuuf akka ati deebitee hin jiraannetti addunyaarraa si gaggeessa. Ijoollee Oromoo kanneen sababa garagaraan bakka dhaloota isaanii irraa magaalaa guddoo namni na adamsee akka fedhetti na argachuu hin danda'u jedhanii Finfinneetti galan hedduu reeffi isaanii maatiif ergamee kan dhoksaan manni qopheessaa awwaalaa oola. Keessumaa immoo ijoolleen godinoota Wallaggaa afran irraa gidiraa baqaa gara Finfinnee dhufanu qormaata jireenya irratti qormaata lubbuun jiraachuu fi jiraachuu dhabuu isaa mudataa oolu hiriyoota koo dhalattoota Wallaggaarran argaa oola. Wanti dubbatan hedduun osoo jiruu hedduu dubbadhee baafachuu hin danda'u. Gabaabumatti jechuu kan hin barbaadu ijoolleen Oromoo Finfinnee keessa jirtanu hanga dandeessan wal iyyaafadha. Rakkoo keessaa walitti himadha. Rakkina keessaa wal gaafadha. Diinaa fi fira keessan nama itti siiqtan nama amantanitti adda baasaa dubbadha. Karaa baatan irraa deebitanii hin galina. Bakka wal fakkaataadha nyaachuu dhuguu taa'uu oolurraa of eega. Naannoo tokko yeroo dheeraadhaaf hin turina. Of eeganii jiraachuun hin danda'amu nan beeka. Bakka sodaachisuu fi yaaddeessu kophaa hin deemina. Waan hunda caalaa immoo diina walitti hin ta'ina. Yoo wal taatan diina qoluu baattanii illee hanga fedhe wal loltan diinaaf dabarsitanii waliin kennina. Yoo kun hin taane immoo dandeenyan magaalaa keessa jiraattan jijjiiradha. Tibba kana sodaachisoo fi dhaadannoon baay'achaa jira. Maatii fi hiriyoottan koo hin dhiphisu jedheen cal'isa malee dabareen itti aanu kan keenya akka ta'e nutti himaa jiru. Qaamoleen sodaachisoo fi dhaadannoo natti himuun kunniin baay'ee of eeggannoon kan guutamanidha. Bilbilli isaanii ittiin bilbila gaafa na bira waamu no number jedha. Lakkoofsa hin qabu. WhatsApp irratti sagalee naaf ergu. Bilbila isaanii banuu yoon deemu hin jiru. Sagalee isaanii screen record gochuuf yoon yaalu hin dandeessu jedha. Karaa hundaan icciitii isaanii kan eeggatanii fi saaxilamuurraa kan of ittisanidha. Sooraa kan ajjeesise Oromoo akka ta'e asirraa naaf galeera. Har'a ta'ee fi bor ta'ee hin beeku jedheen dhaamsa isiniif dhaamuuf dhufe. Namoonni miidiyaa hawaasaa irratti karaa adda addaa dhugaa dubbattanu, haqaaf dhaabbattanu, Oromummaa leellistanu of eeggannoo godha. Yaada kana waliif qooda. Haqa Sooraas ta'ee kan ilmaan Oromoo dabaan dhabamanii hanga lubbuun jiru ni hordofna. Yoo dandeenya ni baafanna, yoo dadhabne lubbuu itti dhabna. Yoo nuti akkas tasa toorarraa dhabamne isin akka itti fuftan abdiin qaba. Keessatti hojjannee jijjiiramnee maatii keenyas deeggarra jiruu keenyas fooyyeffanna jennee jooraa turre. Garuu hin taane. Kanaaf yeroo Finfinnee keessa yeroodhaaf Finfinnee keessaa socho'uu mala. Bilbila kootiin na argachuu dhiisuu maltu. Namoonni of eegi jettanii naaf dhiphattan hedduudha. Galatoomaa garuu nama waliinan jira waan ta'eef hin dhiphatina jechuudhaan Aleeksi yaada isaa karaa barreeffama feesbuukiitiin ibsatee jira. Kanaaf walumaa galatti obboleeyyan kiyya hordoftoota kabajamoo fi jaallatamoo kiyya wanti isiniin jechuu barbaadu yoo jiraate yeroo har'a Oromiyaa keessatti kan miidiyaan hin argine kumaatamni ilmaan Oromoo akka du'aa jiranii fi lafeen isaanii, dhiigni isaanii, gumaan isaanii bilaashatti akka badaa jiru hunda keenyaafuu ifa jedhee yaada. Namni kun kan jiraatu magaalaa Finfinnee keessa hiriyaa Sooraati. Kanaaf dhaadannoolee garaagaraa isarratti adeemsisaa akka jiran ibsee jira. Tana durallee gaafa Sooraan ajjeefamu hoteelichi borumtaa Sooraan du'e akka hojjetaa ture kan ibsa miidiyaatti kenne mucaa kana. Kanaaf hordoffii hin taane irratti godhanii isarratti tarkaanfii fudhachuuf akka yaalaa jiranis barreeffama kana keessatti kaasee jira.
Kanaaf hundumti keessanuu bakka jirtanii du'aadhaan hin dagatina. Rabbiin isa haatiisu isa qofa miti. Ilmaan Oromoo kamiyyuu kan beeknu fi kan hin beekne kan sooshaal miidiyaa fayyadamanii fi hin fayyadamne hunduma isaanii Rabbiin tika ofii keessanuuf haa jiraachisu isiniin jedha. Hanga qophii biraatiin deebinee walitti wal agarrutti turtii gaarii naaf qabaadhaa. Nagaan naa tura.